sabaatti deemte bebbataan alabaatti deemte akka biraan nageessisteesi mana barumsaa deemte gaafa achi deebiif immoo yoo ta'u taphachaa deemte ana nabaatti malatti qananii daggafaa jedhamu baay'ee nutti cabdee ilmi namaa gaafa miidiyaa kanarratti argamuu fi gaafa lafarratti argamu nama tokko isa miidiyaa irratti beektanii fi innis lafarratti beektanii adda adda yookaan immoo garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha. Namni akka miidiyaa irraa fi akka lafarraa miti jechuudha. Namoonni baay'een ayyuu hin beektu amala ishee jechuudha. Amala isheerraan kan ka'e namoonni baay'een sababii isheen badii balleessitu jedhanii sababii isheen bakka waan gaarii hin dubbanne jedhanii namoonni baay'een hin lolu jechuudha. Garuu ayyuuni akka isheen itti guddatte argitanii jirtu. Viidiyoo kana yoo hin argine viidiyoo kana argitaniitu yoo ta'e argitaniitu itti sokke. Yoo hin argine ta'e immoo poostii koo jala yookaan immoo koomishinii koo jalatti sheer isinii godha. Deebi'ee immoo komentii jalatti naa barreessa. Linkii isaa fidee komentii kiyya jala isiniif kaa'ee dadhabanii achi ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Viidiyoo guutummaa viidiyoo kanaa jechuudha. Maaliif mucaan amma hojjechaa jiru kuni Itoophiyaa keessatti viidiyoo bareedaa, istiidiyoo bareedaa qophaa'ee akka ijoollee Oromoo tokkootti guddachuu qaba yookaan immoo jajjabeeffamuu qaba jechuudha. Namni waan akkasii Itoophiyaa keessatti hojjetu, namni waan akkasii bakka interviyuu adda addaa nama isin barbaadan komentii jalatti yoo barreessitanii fi isiniif dhiyeessuu hin danda'a jechuudha. Yaada uummataa ilaalee haala komentii baay'inaa ilaalee interviyuu nu godhi jettaniin isiniif gochuu danda'a jechuudha. Haaluma interviyuuti komentii jalatti nama barreessan tokko abaluu komentii jalatti nama barreesse jedhanii nama sana dhiyeessanii fidanii interviyuu godhuu jechuudha. Hin beektu kanaan durasi. Kanaafuu isa kana isinitti immoo barbaachisu dirqama jajjabeeffamuu qaba. Ilma Oromoo tokko mucaa Oromoo tokko ola deemaadha. Namni hojiidhaaf tattaafatu dhiirri hojiif tattaafatu natti tolti ana. Dhiirri hojii hojjettu natti tolti. Dhiira akkasii kaan mandara keessa deemte caatii qaamtu yookaan immoo dhugaatii dhudduu yookaan immoo sigaaraa xuxxuu miti. Mucaan amma YouTube kanarra hojjetu hedduu bareedaadha. Kanaafuu jennaan deemaatti subscribe godhaa isiniin jechuun barbaada. Asumarraan egaa seenaa ayyuutti isinitti darbaa afaan Oromootiin dubbatti afaan nama Amaariffaa keessa hin jiru waan ta'eef xiqqoo mataarraa isinidha. Akka isheen jette obboleettiin kiyyaa baay'ee natti dadhabdee na guddiste. Obboleettiin kiyyaa bu'aa bahii baay'ee na dabarsite. Yeroo xiqqummaa kootii obboleetti kooti na guddise. Ani mana keenya keessa haadha kiyya caalaa obboleetti kiyya jaalladha. Isheetu na guddisee iseetu natti dadhabe. Anarra dabartee iyyuu immoo haadha koo kan gargaaraa ture. Bakka abbaa manaa buutee bakka waa hundumaa buutee kan haadha koo jajjabeessaa ture, kan haadha koo gargaaraa ture. Bakka hundumaatti hojii akka dhiiraatti hojjettee kan haadha koo jiraachisaa turte obboleetti kiyya. Kanaafiyyuu asumarraan iyyuu ishee galateeffachuun barbaada. Baay'ee galatoomii jettee bakka mimmaan qabachuu dadhabdee namni gaa olmaa kaleessa namaa dabarfame yookaan immoo kaleessa waan keessa darbite sana gaafa yaadattu gaafa namni waa tokko sii godhu mimmaan qabachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf obboleettii ishee kanaanii hedduu tokko galatoomii jetteeni galateeffattee baay'ee tokko mimmaan ishee harcaaftee kan isheen boosse jechuudha. Achirratti hedduu tokko garana nyaatte maaliif namni akka miidiyaa irraatii fi akka lafarraa gara jechuudha. Jireenya isheen achirratti dubbattee fi jireenya isheen miidiyaa irratti hojjettu waliin argatu jechuudha. Wanti isheen dabarsitee fi wanti isheen amma godhaa jirtu tasumaayyuu waliin argatu. Ayyuuni akkuma beekamtu mucaa ushuudhaan guddattee mucaa bakka namaaf hin dhageenye namaaf nabboomamne yookaan immoo namaaf hin qajeelle hin beektu miti akkasitti beenna jechuudha. Ayyuu hundi keessan iyyuu hin beektu walumaan beenna waan ta'eef jechuudha. Garuu asirratti noormaalii ishee dubbattee hedduu tokko nama gaddisiisa jechuudha. Wanti ishee dubbatte abbaa malee guddatte akkuma isheen beektanii akkuma isheen illee dubbatte jechuudha. Abbaa malee guddadhee kan nu guddise obboleettii kiyyaa haadha keenya gargaara anas gargaara. Waa hundumaa natti taate kan nu guddiste isheedha. Yeroo itti mana barumsaa dhaqxu mana akkoyyee kiyyaa yookaan immoo mana akkoo kiyyaa na keesseetu mana barumsaa dhaqxi. Gaafa achi galtu immoo isa namni taphachaa deemu isa hiriyoonni ishee bitaaf garasiif garanaa taphachaa deemanii
isheen dhuftee dugdatti na baattee deemti. Isa biyyi shaanxaa yookaan immoo boorsaa daftarii dugdatti baattatee deemu isheen anaan boorsaa godhatteetu dugdatti na baatattee deemti. Oh my god. Kamera koo dhaabbateesse. Kanaaf isheen baay'ee natti dadhabdee obboleettiin kiyya baay'ee natti dadhabdee jirti. Kanaaf hunda caalaa addunyaa kanarra hunda caalaa isheen caaladha jettee ammallee iddoo guddaa naa geessee jirti. Hojiis hin qabdi, abbaa manaas hin qabdi, ijoollees hin qabdi, waa hundumaan iyyuu bakka guutuu taatee jirti jetteetu obboleettii sana galateeffatte achirratti na gaddisiiste jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko gaddee ammuma kana iyyuu bakka ayyuun sammuun qabdu, ayyuun maraatuudha, ayyuun nama nagaa miti jenneeti kan nuti dubbannu jechuudha. Garuu isheen seenaa isheen dabarsite seenaa baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Viidiyocha keessatti dubbattee jirti. Ati namaa fi yookaan immoo maal dhaamtaa fi warroota miidiyaa irra jiran yookaan immoo shamarraniif maal dhaamtaati dhaamsa wayii jedhanii gara dhumaatti gurbaanni gaaffii wayii gaafate. Achumaan maal jetti koomentii jalatti warroonni na arrabsitanii hojiin hojjedhu irratti warroonni na qeexxanii warroonni na arrabsitanii ani kaayyoo fi karooran qaba. Kaayyoo fi karoora koo sana bakkaan ga'uuf immoo koomentii keessan dhaga'u hin qabu. Koomentiin keessan dudduubatti waan na deebisudha waan ta'eef ani immoo gara fuula duraatti deemuu wanta barbaaduuf iyyuu koomentii keessan sana tasumaayyuu ilaaluu hin qabu, hordofuullee hin qabu. Kanaaf jennaani jireenya kiyya yookaan immoo jiruu kiyya naaf hin jiraattanii, jireenya kiyya naaf hin jiraattanii. Na gorsuu dandeessu ittis okkee, na gorsuu hin dandeessu. Garuu immoo na qeequu fi na arrabsuu fi mirga hin qabdanii asumarraa narraa dhaabbadhaa jettee ishee keessaa aandanyaa maannash barreessaa koomentii jalatti. Barreessaa koomentii jalatti hin jedhe eenyudha tokkoffaan kan ayyuu qeequu kan ayyuu lolaa oolu eenyudha tokkoffaan. Manno koomentii jalatti xaafaa malee barreessinaa xaafaa. Wayne giree. Millinaan jiru. Milannaa doode ayyuu xiixiidhaan na dha'e. Kanaaf jennaani akka qofacha miila kun sirreeffadhaa dhugaa rabbi du'aaf jireenya gidduun jira milannaa doodeetu. Wayne dubartii ulfaatti darbi dhugaa rabbi. Dubartii ulfaatti darbi milannaa doode. Saniif jennaani akkas jettee nan arrabsinaani kaayyoon qabaani karooran qabaani koomentii keessa inni geeffadhullee inni ilaalullee jettee kanaafuu arrabsinaa ziippiitti keewwadhaa. Namoonni maqaa ishee dhooftanii yookaan immoo ayyuu akkana hin jedhinaa. Yoo isheen balleessite ila yoon balleesse na gorsaayii jette an takka arrabseen beeku nan gorse malee koomentii jalatti xaafaa takka arrabseen beeku nan gorse malee gorse ani keessaalillee gorsa keessaallee nan gorsa asinillee dhufe nan gorsa maal balleeche nan arrabsinaa jette dhaamsa guddaa dhaammatte jechuun ani kaayyoo karooran qaba ishin duubana deebisuuf jette ani keessaan qaba inni arrabsin harka keessaa deeffadhiyan dhageessaniitti yoo mana arrabseen maal walumaan arrabsine qofaa kiyyaa kan kopichaan barreessinaa dhugaa walumaan arrabsine wal geenye arrabsine kan kopichaa xaaftanii wallahi wal arginaa ka kottaa nyaattu way gudiin dhufte barana